Oromootiin falmachaa turte san hunda warra kanatti galii goote an nama nagayaati nama qabsa Oromootiif fifaadu Oromoo fi Oromiyaan akka miidhaman hin barbaadu isinis immoo akka ofiidiyootitti qooda guddaa qabdanii walumaan uummata Oromooti wajjin wal qabannee jiraannaa jetteen jettu isaan yeruma sanuu mormii isaanii garagalchanii siidaa Haile Sillaasee Minilik dhaabanii aanolee fi calanqoo irraanfachuu jalqaban waakkachuu jalqaban kanaan booddee duuba tarkaanfiin isaanii odoo ooleen kun itti fufe jechuudha addi bilisummaa Oromoo waraana kana kan dubbii fide waraanni kunillee karaa nagaatiin galee mootummaa kana keessatti qooda isaanii barbaachisu argatee uummata Oromootiin qabsaa'aa taanaan isaanii waliin haa qabsaa'uudhaan walii galtanii koree teknikaa humtanii waraanni suni hamma tokko irraa qabatanii galchitanii jechuudha isin kabajaaf isin jaalalaaf isin amanuuf waraanni san gali waraana sanis galchanii fixanii isinis hidhatti isin darbanii Haacaaluu Hundeessaa kan akka ijaatitti ilaalu ilma xiqqaa wallistoonni baay'ee isa dura turan garuu inni kan boodarra dhufe kuni qaanqee qabsoo Oromoo ta'ee mul'ate jechuudha isa kanallee dhabne sillee akka nama dhabeetitti silaalan dhugaa rabbi amma tarabbiitii as jirta malee ta isaaniiti nutillee abdii kutanne akka sabaattillee abdii kutanneeti yaa rabbi atumaatu nuuf fedhe barabaraan Itoophiyaan tun goota keenya hayyuu keenya qaroo keenya nyaachuu kana sumaan nuuf fedhe yaa rabbi ati nurraa guutu jennee waan goonu dhabnee dheeboo fi qarree odoo karaa cufan kaan dhumee kaan qaamaa irratti kaan gara qabsoo hidhannootti deebi'ee wanni nuti gochuu qabnu hidhannoo jabeessuudha wabiin Jawaarilleen dhawwee kana kabajnee hoggana keenya kabajnee hayyoota keenya kabachiisuuf Oromoo fi Oromiyaa kabajaadhaan alaa galchuuf waraana keenya jabeessuu qabna jennee waraana kana jaarree jechuudha sababii waraana kanaan haa badu haa tolu arra kabajaa argattanii isinilleen karaa nagaa kan jettan waa argattaniiti malee namni duraa duubni qullaadhaan karaa nagaan jedhu jechuudha impaayira san keessatti impaayirri dhiigaan jaarame dhiigaan diigama karaa nagaa hin beeku nafxanyaan abbaan kan keessa du'aar akkasuma dhiibamee abdooma isaa keessaa bahee daangatti gali odoo guyyaa tokko hin qofin abbaa kan kee baran na nyaachisee na guddisee baran odoo guyyaa tokko gammadee hin qofin abdooma isaa keessaa baqatee booddaratti galeetti odoo nafxanyaan maqaa hamaanuu arrabsitu sanin dhihee konkola nyaattee odoo abbaa kan kee arrabsitu maaliif deemtee ijoollee kana jaaniin abbaa kan keetiin kan dikee maaliif ijoollee kana magaalaa meeqa dabarsitee achi barsiste jennaan akkamitti somaa baloon dubbannu akkamitti harkaan ijoolleen qaban bakka deemnetti irraa qoodanna jala deemaa ijoollee barsiisaa jeen ganda duuba sirna abbaa kan keetis nyaachuudhaaf rabbiitu guyyaan isaa jennaan fudhate malee nyaachuuf abbaa kan kee ari'aa bahe atillee yeroo akkasumatti itti deemtu yeroo sissi ajjeesuuf deemu sabni Oromoo karaa nagaa wanni karaa nagaa si caalaa namni barbaadeen jiru Hayilee Fidaasiitu seenarraa nu himaatu jarraan abbaan gadaa falmachaa ture karaa nagaa ni dadhabe sirni ati namni si keessaa si caalaa Oromoo keessaa sirna kana kabajaan jaalalan waliin haa jiraannu sirni dabre kun sirna gurraachawaa waan waraqaa haaraatti barreessine waliin haa jiraannu jetteen fudhachuu hin dandeenya jechuudha isaan ni baran isaan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasu Oromoo salphisu duratti Oromoo gudeedu intala abbaa dura gudeedaa jiran ijoollee daa'ima waggaa shanii fuudhanii billaan qalan abbaa keetti baaraa jira jedhanii sirni kun sirna Oromoof tahuu miti sirna kana hiddaan buqqifnee Oromiyaa bilisoomte walaboonte irratti ilmaan kan keenya guddifnaa jenna biyyattiin galuu hin laffaynaan amansiisuu dandeessanii mun jettee jirti okkee biyya taa'e rakkoon qabu garuutu uummanni biyyaa sun Haacaaluu Mootummaa Jawaarii qaraan hundaanii jiran ummata kana amanuu dandeenyu yoo biyya galte jawee magaalaalee akka Shaashamannee Amboo Awwadaa achi nu jiraatu sin jenna gabaabirumatti tabiraa ammoo Jawaar tanumaa taniin qabu gaafiin tiyya tanumaa maalumaan nu tuutee jaalalaan akkana nu maraachite Jawaar gurraa isaa gurra dhabne wallaahi isaa gurra dhabne hamma feene waan biraatirra yoo ol mormine Jawaar jennaan nuun joonii gala kanaafuu wanni nin jechuu barbaadu Jawaar jaalala akkana sii qabnu kan tokkummaa hawaasa akkana agartu kan dafiiti walitti qabii waan takka ittiin fayyadamu kanaafuu hedduu si jaalannaa nu jiraadhu waggaa kuma nu jiraadhu galatoma gaafiin kiyya ka jalqabaa gaafa ati hidhaa turtetti warri ati amma karaa nagayaatiin waliin haasa'anii jettu kuni tokko qaallitti galchinee tokko ajjeefnee jedhaa turan ummata kanaa waliin akkamitti karaa nagayaatiin qabsaa'uu dandeettaa hayyee haa qabsootuuti qabsoo kanaan duraa keessatti tasgabbaa'aa amaanaa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyitti kennanne jetta amaanaan suni akkuma anaafatti beektu taate amaanaa biraa akkamitti nutti kennuuf deemta akkamitti ammoo amaanaa biraa warri sun galmaan ga'uu danda'a ka jedhu gaafii sii qaba. Saree qaba namichi isuma looni dallaa jala taa sareen hin gartii hin dutti
hujichi janna labe hingeerare sarikkoon darin durtuu wamatta ala jiraa nama yoon ala jiru wamatti garaa jiraa jedhee namichi dhageessise yoo argaa fi guguddoo si gaafatan tan siirime sittime waan gara si jedhan dhufu hin dubbatin obbidoo deemta hin dubbatin siidhaan garuu first waaqayyoon baga si baasee as si ga'ee jechuun barbaada baay'ee gammaddeera waan kana jechuu kan barbaadu Oromoo first jettee ija keenya nu banteetta Oromummaa keenya akka beekne afaan illee afaan kan jarroota sanadha kan beeknu ture garuu har'a maqaa keetiin as nu geessitee akka afaan keenya akka ofii keenya eenyummaa keenya akka jaallannu Oromoo first jettee karaa kee qabannee as geenyeerra baay'ee sin galateeffadha kanarratti at the same time Oromoo first jettee amma immoo Itoophiyaa jechuun akkamitti Itoophiyaan guutuu ishee Oromoof bineensadha bineensa turtes 150 years Oromoon bitamtee amma sa'aatii kanatti illee du'aa jirti kanaafuu akkamitti Itoophiyaan kun Oromoo nyaachaa kan turte ajjeesaa kan turte ammayyuu qawwee qabattee biyya keenya keessa galtee ammayyuu nu ajjeesaa jirti Oromoo free Oromoo jennee harka duwwaatiin falmiitiidhaan kanaafuu karaa nagaa kan jedhamu jawwee sa'aatii kana keessatti I don't think so maaliif Itoophiyaan nu dhiistu Oromummaa keenya biyya keenya jaallatti malee waan kan qabdu jaallatti malee Oromummaa keenya hin jaallatani kanaafuu akka kan kooti jawwee ati anjadheera daa'imandii keenyaati kanaafuu Itoophiyaan akka nu jalaa kan fudhattu hin barbaadu jawween Oromoo bira kippi gochuu barbaanna malee kanaafuu ani hin beeku Oromoo taatee dhuftee Itoophiyaan maaliif akka taatu ani hin beeku kanaafuu waan duraan dursee maal akka ta'e ifaa ta'ee ibsamuufi qaba jedhee tan yaada kanaaf bilisummaan maali nuuf lammaffaa jaarmiyaan cimaan nu barbaachisa jettan miti jaarmiyaan cimaan nu barbaachise waraanni cimaan hoo waraana adda bilisummaa uummata Oromoodhaaf kan cinqamu kan baree qaalii kafaluu fi uummata Oromoo akka gaariitti eegu nu barbaachisa moo nu barbaachisu jettanii yaaddan kanas yoo galatooma nuti yeroo hedduu gadi baanee warri Awurooppaa Ameerikaa biyyoota garaagaraa jiru gabbaanee sagalee ta'e ibsamna garuu ati immoo yeroo hedduu biyyoota Arabaa hin deemtu ijoolleen biyya Arabaa jirtu gabbaatee mataa ofii ibsachuu hin dandeessu maaliif biyya Arabaa hin deemne ka uummata Oromoo bira yeroo hedduu dhaabatu Awurooppaa caalaa ijoollee biyya Arabaatti kushina keessa dhaabattee isaanii ka uummata Oromoo sagalee ta'ullee maallaqaan taanan gabbaanee aarii ofii hin baafatan takkallee nuti hiriira baanee aarii keenya baafannaa gabbaanee waan dandeenyu dubbanna maaliif biyya Arabaa hin deemne tokkoffaa Dubaay deemuu dandeessaa wantoota akka what do you call Qatar, Kuwait deemuu dandeessa maaliif hin deemne tokko gaafii kana sirraa qaba achi dhaabatanii isaanii kooboodhaaf hunda ta'u jiru maallaqa baasanii isiniifis waa kamiyyuu miidiyaa kamuu bira ka dhaabatu ijoollee biyya Arabaati kanuma sirraa qabaa galatoon abaawwaa hedduu garreef tokkeeffaa gaafa nutiif hin beeyne gaafa mililik Oromoo cabse karaa nagayaati ka Oromoo balleesse eeysa yoo jette tabadan qabne tabadiin qabne tagaafa aanooleedha ummata arsiidha kaamata torba waraanaan qawwee dura dhaabbachuu ture karaa nagayaatii cabse waltaanaa hoottaa waraana lafa kaaya waltaanaa tokko waraana hin fidinaa jaanii ummata arsii kumaatamaan harkaa fi harma ciranii jechuu achi as akka namni ol ka'uu hin dandeenye namni gaafatan jiru rabbii guddaa malee wanni isaan gaafachuu danda'a hin jirtu san bira huti achirraa kaaftee Oromoon gabroomtee amata 150 ol qawwee dhabaaf diinni isaan hin geenye kamalyoona 50 kamalyoona 5 kamalyoona 6 ummata malyoona 70 ummata malyoona 70 gabroonfatee irra deemuu ture qawwee dhabaaf arra
akka nasiibaatti ummata keenya rabbiin gartee ibidda harkanaa kee ibidda harkanaa kee arra waan dhaban hin qaban yoo madaafaa fi taankii taate malee arra ummata keenya wanirraa irruu hin jirtu. Duuba amma odoonii fi nuti gartee ummanni Oromoo kun warra duraan dammaqii dhibba qabu taate guyyaa tokko kaanee biyya teenya fudhachuu dandeenya kadhaan alatti biyya teenya gartee fudhachuu dandeenya. Arra nuu gartee darajaa tana jiru waltaanaani diina OBDO kana ka Oromoo xiqqaa ji'a shaniin dhiifne ka dullechan dhiifne ka jaartii garaa qabduun dhiifne ka Oromoon ganna shaneen kana gartee guyyuu meeytuma lakkaawwattu guyyaarra du'uma lakkaawwattu gartee akkamiin arra gartee ummata keenya kanarraa ibidda lafa kaayuu yaanna bilis hangama kiyyaan namni arra Oromoon hidhachisiifne namni gartee irraa hiikuu yaadu diina Oromooti jeetii yaadaan amma diina Oromooti jeetii yaadaan akka nama tokkootti. Kanaafuu amma yoo amma miila ammaa kana ta deemtu uficha keessan irratti ilmi namaa ogguu isin nagayaan deemna jettan kana waa hedduu waa guddoo nama dhagayamu jira. Sana gaymi kuni kanuma Dr. Mararaan jala dulloome mooharaan nagayaa odoo amatu alagaa aruusa geggeessu katakkaa Oromoon bilisummaan harkatin ka inni jala du'e moo kana biraati karaan nagayaa kun achirraas deebi karaa Jawhar kara keessani joo kan as deebu taate ammaasi waan jechuu jirtan Oromoo tahee mootummaa tahee waan ummanni dhumateef waan bebbehee galuu dadhabeef waraanni kun dhaabbatuu qabaa jettan ammallee ummata Oromoo wal fixu jiraa jettan irraan si bilis qabee jirsini arrabicha qabna guyyaa duuba hoggaa kareettan kana irraan bu'a ayyaa arra hoggaanii fi isin gartee akkana jettan kana si karaan nagayaa kuni kanuma OBDO'n sababa isiidhaa sababa karaa nagayaatiin ilmaan Oromoodhaa beelawee goddaamee amata 20 fi waa Eritiriyaa keessa dhukkee du'e kanisiifi Baqqalaa Garbaa beektanii nuu isin dura du'aa waa takka hin taatanii bilisummaan teenyaa jettanii kaaftanii fiddan arra eeysa jiran kaan garaa dachii galee jira kaan hidhamee halkanirraa duudii isaa ibiddaan gubatamaa jira kaan sombaa fi onnee fi tiruudhaan tumicha isaaniitirraa du'anii ummanni silaa mootonni Oromoof waa godhu arra hidhaa keessatti dhumaa jiran jechuu guyyaa eeggatan kanaafuu an takka tanaa hafte takka tana bichaan jedha sa Oromoon gartee gaafa qeeroon leeytu kajechuu ture eenyu Oromoon milyoonni 50 yoonii fi dhumatee milyoonni 5 nu hafe nuga kajehu eenyu arrahoo ka ummanni keenya dhumate jee ummata Oromoo qalbii cabsu jiru eenyu an gartee niin dheereysan jiru yoo niin dheereysa jee yeroo nan fuutu galatooma. Hunda dura baga rabbi nagaa waliin nu deebise yeroo sadaffaadhaaf obboleeyyan kiyya reefu jedhanii gaafa duraa alagaa jalaa dheefa isin dhufne ni yaadattanii sanbooda eessa dheessitaami achi deebi jettaniiti kafanaas eeboos nakkannitanii achi na deebiftanii waadaa walii galle wanni alagaan gaafas nu ka'eef wanni alagaan nuti duuleef nu tuffatee jenne tuffii jalaa akka hibbaan waan nama tuffataniif sana hubatanitti humna ta'anii warra sodaataman warra kabajaman ta'uun barbaachisaadha. Kana ta'uuf immoo waan nama jalaa hir'ate guuttachuun nu barbaachisa jennee waan nu jalaa hir'ate keessaa tarreessine wal gargaarsifannee rabbis gargaarsifannee waan waadaa walii galle bakkaan geenye bara dheegaddaa walitti deebine. Bara dheegaddaa waggaa walitti deebinetti waan qalbii keenyaa biyyaan gayanne qalbiin gayanne bakkaan gayanne qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine
Kanaaf immoo tumsa rabbiitii fi ta ummata keenyaatiin gara dachii teenyaa bilisoomsuutti tarkaanfachuu qabna jennee waadaa walii seennee addaan galle.